Akkamittiin dhibee cirracha kaleerraa of ittisuu dandeenya? Namoonni dhibee cirracha kalee qabdanis ergaa kan sirriitti dhaggeeffadhaa waliif qoodaa. Tokkoffaarratti bishaan ga'aa dhuguudha. Namoonni dhibee cirracha kalee qabdan guyyaatti bishaan isin dhuguu qabdan liitirii 2 amma 3dha. Akkasumas fincaan keessan liitirii 2 guyyaatti ta'uu qaba. Sababiin isaas cirracha xixiqqoo kalee keenya keessatti uumaman sana akka fincaan wajjin ba'u taasisa waan ta'eef bishaan dhuguu qabdu jechuudha. Namoonni immoo dhibee cirracha kalee hin qabne garuu irraa of ittisuu barbaadan immoo guyyaatti bishaan liitirii 2tu saniif gorsama. Lammaffaarratti immoo cuunfaa loomii fayyadamu. Cuunfaa loomii bishaan wajjin gochuudhaan guyyaatti burcuqqoo 2 osoo dhugdanii burcuqqoo 2 caalaa hin fayyadaminaa. Burcuqqoo 2 ga'aadha guyyaatti fayyadama. Sababiin isaas loomii keessatti sitreet waan jedhamutu jira. Kunis akka cirrachi kalee keenya keessatti hin uumamneef ni gargaara. Sadaffaarratti immoo nyaata ashaboo yookaan soogidda itti baay'ate gonkumaayyuu fayyadamuu hin qabnu. An Dr. Salaam Tafariin jedhama. Ogeettii fayyaatii barumsa ta'ee odeeffannoo ta'ee gorsa ta'ee waa'ee fayyaadhaan wal qabatee dhaga'uu barbaaddu taanaan fooloo godhaa.